Kanaafuu jennaani ajandaan inni jalqabaa ila ani rakkoo guddaan hin qabu ijoollee keenya irraa ijoollee keenya yeroo isin jedhu ijoollee jimmaarraa jaruma na aarse wallahi ijoolleedhuma keenya sun matu na aarse inni tokkoffaa mube ati ani nyaate nama akka taraa jara kana siraa gursumi madaala goonuti beeki ati ko nama waggaatti Oromoo hojjetaa ruudha jarri kun mee maal wama Oromoodhaa hojjetan tokko afidanu mee sigale nama qeequrraan kanaaf gaafa Oromoon gargaaramu jedhan xiggii qabatanii taa'u gaafa Oromoon gargaaramee jedhe karaan itti gargaarame sana dhufanii daan qabanii nama qeequu malee maal godhanii beekan warra kanarsaa gosuun gonfaa waa tokko godhanii hin beekamu. Nama tokko ko bara amma fakkeenyaa Mubaariku tuuqaatiin ganda tokko yookaan immoo goota ganda tokko xiqqeessitee wallahi anuma deebiisitti dula maaliif hawaasni kun bakka guddaa sii qaba waan ta'eef sigalee hawaasa kanan gargaaraa jirta hawaasa gadi rakkataa jirta rakkataa isaa waliin rakkataa jirta sigalee bakka inni miidhametti waliin miidhamaa jirta hirriba kee dhabdee taa'aa jirta sigalee gaafa siin barii sirba daa'imandii banattee fuula sii wacinoo sana fudhattee dhuftee abbaatee sirbitu bar ati ko ummata keenya ummata wallooti wajjin rakkataa turte bar gaafa inni wallaggaa buqqa'u ta'u wallaggaa wajjin rakkataa turte bar laabii teessee sigalee gaafa si qeequu paawarii qabu jarri maal siin jechuu barbaadeetani walumaa galatti jaratu bakka ati jirtutti si barbaadee dhufee siif dhiifama si gaafachuu qaba jaarsummaadhaan siif beellama qabachuu qaba malee ati jiraa waliin beellama qabachuu qaba. Lakki qorra darbeera ka dubbiin isa kooti miti. Waa'eedhuma biyya kee waa'eedhuma ajandaa jiruus ta'ee waa'eedhuma kan kee irratti yoo dubbanne kan jedhudhaaf sii galee ምክንያቱም waan adeemaa jiru hin beekna waan ta'eef inni lammataa immoo Nasraan nama taraadha amma ijoolleen keenya ijoolleen jimmaa rabbii rasuuleeraati anama fakkeenyaa Nasraan rabseen kee miti aliffaataatin ammas narraggataaniin hawaasa keenya hawaasa kabajamaa baaqii Nasraanii udaan fuullisaa udaan fakkaatu kun abbaa jifaarii yoo xiqqeesse barri sila an nama laga sumbeta waan ittiin na tuqudha beeyyinamni abaluu akkasii mana Mubaarakitti arrafame abaluu mana Mubaarakitti akkana godhan abaluu miti maal jechuu barbaadeetani beektaa haa fakkeenyaaf gaafa Nasraan abbaa Jifaar isin jalaa xiqqeessitu Sheek Amiina Ibroo waa'ee abbaa Jifaar maal jedhu isaaniin obsuudha qabdu ijoollee wallahi silan dubbadhe Ini galee ijoollee keenya la an wallahi laatiin gandummaa waan jedhamu tokko sammuun kan koo keessaa sin qabu dhimma miidiyaa keessanis dhiiseera nama jiru mataa kootii jiraataaru garuu abbaa Jifaar gaafa tuuxanu yaammenyal maaliifi abbaan Jifaar silaa akka Oromootti miti akka biyyattii shanaatti nama bakka hundatti ሲገሌ ሲዳን ይጃራም ወረቂ አንዴ ተናግሬ ልውጣ አንዴ ፈልጌ ነው አትበልቼም ምንድነው እንትን እዚህ ቤይሩት ላይ ማለት ነው አንድ ወንድማችን የደም ካንሰር ይዞት ያው በቋንቋ ምናምን በዘር ሳይሆን ልጁ ኦሮሞ ነው ገባ ራሳችሁ ከፈለጋችሁ ታወራዋለህ አንተ ሰው የለውም የታል እዚህ ቤይሩት ላይ ቤይሩት ሆስፒታል ትናንትና ትኬት እየሸጥን እያሰበሰብን ነው ያለው እዚህ ቤይሩት ላይ የታል ሆስፒታል ገና እኔ እዚህ አሁን አውዳበት አይደለም ቤቴን ያለው እንዴት ነው ማግኘት የምችለው? አዎ እኔ ሄድላለሁ ከፈለኩ ሂጂ እስኪ ሂጂ ሳለውታ ደሙ ቆይ ጀማል በታክሲ ሂጂ ቆይ አንዴ ቆይ አቡሽ የት ነው የሚገኘው ልጁ የት ነው ሆስፒታል በሽፋ ሀሪር እና አሁን ታክሲ ሲገኝ ነው ፎቶ ሙባረክ እንዳገናኝ ታክሲ ማለት ነው ጥራት ታክሲ ከብሏል ራሴ የታክሲ እሱ በቃ ያጂና ሚውታጂና ሂጂ ኮምፕሊን ጎዳ ሜካና ከሳ ሀጃቶ ኮልፌራ አዲቸ ባና ስላ ሙባረክ በርባዴ ኑቲ ፍደተን ኢልማን ኦሮሞቲ ከን ሲንገርጋርተን ሙባረክ ቪዲዮ ከበየ ሙባረክ አብሬ ሲንገርጋርተን በርባዴ ገርጋርተን ኑቲ ፍደ ዲደሚቲ ወረጀት ኮምፕሊን ጎዳ በርባዴ ሲ ዲቢኑና በርባዴ ዱ ከማለያ አይሩ ማቲ ማለባ ነው ወከኛት Wayyatti ergaa barbaadee fixeetan bu'aa inni jalqabaa gaafa isiin diqaalaan Somaalee akkanaa abbaa Jifaar tuqxu nama guddaa ulamaa keenya sheeka jabaa waa'ee Jimmaa waa'ee abbaa Jifaar maal jedha Sheek Amiin Ibroo ilaalaa ijoolleen keenya guyyaa tokko gandaan namatti duulee hin beeku guyyaa tokko ganda nama arrabsee hin beeku si galee gaafa isii kan Nasraa laaltanii osoo hin taane Nasraa koo miidiyaa kanarraa balleessuu dandeenya barbaachisaa ta'e arrabaan ragaxaa maanni akkilinaal isinii galee kanaafu jennaani
warri ganda namaa tuqtan ijoolleen keenya jechuudha. Baalageen tokko haadha keessa shikaala isinii galee ana shikaala isinitti dhaala. Uummata keenya uummata qaalii uummata Harargeetti nu jalaan bu'inaa ijoolleen keenya. Nasraa immoo anatu miidiyaarraa isinii galcha. Wallahi ana sagantaa qabatee dhufee namni Nasraa arrabsuu barbaadee mana koo jira jenna. Isinii galee uummata ila sababa Nasraa gootota Harargee ta'ee uummata Harargees namni tokko akkatti hin dubbanne. Kanarra kan darbee intala fincaan irratti adda adda sana immoo jechuun sagantaa dhuunfaatti isii waliin aywa isii waliin immoo namni Jimmaa tokkoon haadha keetii deettee gatteessee isii waliin dubbannaan jechuun waa'een Abbaa Jifaar deemi Adawaa laali muuzeemii Adawaa keessa Abbaa Jifaar ilaaluu barbaade deemi 4 kiiloo deemi Saawudii si galee Eeshiyaa deemi Afrikaa deemi Itoophiyaa keessa deemi Abbaan Jifaar goota gandaa miti. Amma sirrii deebiin Abbaan Jifaar saamuu kajalaatii miti. Abbaan Jifaar mootiidha. Jaallatus jibbitus liqimsi. Namni rakkoo kanaa qabdu gandattiin galii kottuunaa waliin dubbatu. Kanarra kan darbe tokkoon haadha keetii Harargee arrabsitee naan ijoolleen keenya. Ijoolleen Harargee isin arrabsitu. Ijoolleen ganda biraa isin arrabsitu. Tokkoon keessan ganda namaan arrabsina. Nasraa immoo ana isinii raggata. Ana torre isinii deema. Galatoomaa.